Hindiitti magaalaa Dahidaa jedhamu galma namni baay'een itti walitti qabamee nu eeguun baane. Achiin galmee tokko fuudhanii bakka duraan maqaan kiyya itti barreeffamee jirutti akka an mallatteessuuf na gaafatan. Anillee hin mallatteesse. Saniin booda foon namaa gabateetti yookaan qoreetti, dhiiga namaa immoo okkotee diqqoo takkatti naaf fidani. Maanqorqoriyaa duwwaa wanti fakkaatu immoo nama hundumaattuu kenname. Achiin duuba namni mataa hin qabne tokko wal makaa foonii fi dhiiga namaa achitti nuuf waraabe. Shaamaan adda ta'e tokko in gabbata ture. Sandalootaa fi ixaanotni adda addaallee in aarfaman turan. Kana booda qormaanni cimaan tokko natti dhufe. Boolla yookaan gongomaa haga meetira 200 gad dheeratu kan keessi isaa bofa gosa adda addaatiif bineensota garaa isaaniitiin lafa jala loohaaniin guutametti ana ergan. Warri kun duudiin ana rakkisuuf warra qophaa'an turan. Rakkina kana keessatti garuu iyya tokkoyyuu dhageessisuun hin eeyyamamu. Qormaata san kufuun adabbii du'aa namatti fide ture. Turtii hagaa olii rakkisaa guyyaa 7 duuba gara bakka biraa naannoo bosona Hindii jedhamutti na geessan. Bosona kana keessattis ergamoota seexanaa adda addaa bifa adda addaa qaban kan simbira koolan qabne fakkaatan, kan fuulli isaanii fuula sareetiif adurree kan fakkaatu dhagge. Bosona san keessatti gongomaa yookaan holqa simbirroota kanneen qofaan banamutu ture. Holqa kanas naaf bananii na seensisan. Waan as keessatti argi ibsisaaf guddaa na rakkisa. Wantoota adda addaa nama fakkaatan kan garuu eegee qaban, kan bifa adda addaa qaban dhagge. Kunillee addee rakkinnaa cimaadha. Gahaannam giddu galeessa jedhamee ibsamuu hin danda'a. Guyyaa 7 bakka kana tureen booda gara bakka biraa kitaaba xinqoolaa itti dubbisisaniitti ergame. Kitaabota lamaanis dubbise. Tokkoffaan hiikni isaa badii kan jedhamu yoo ta'u, inni lammaffaan immoo jireenya yookaan fayyina kenniisa kan jedhamu ture. Achiin kitaabbilee dabalataanaaf kennamaniin booda gara manaatti yoo deebi'u, kutaa wanneen armaan gadiitti an tarreessu kana qaban akka qopheessuuf ajajame. Isaanis dhiiga namaa okkoteetti, lafee namaa, koola yookaan koochoo rumichaa yookaan arraaqessa waan du'ee ajaaye nyaatu, akkasumas gogaa bineensota bosonaa, akkasumas gogaa bofaa, akkasumas biyyee dimaa okkoteetti akka qopheessu ajajame. Kana booda nyaata addaa kanneen malee nyaata namni nyaatu akka hin nyaanneef ajajamee shaakala kana hundumaan booda gara Naayijeeriyaatti deebi'ee dhufe. Gara mana kiyyaattis deebi'ee gale. Egaa amma hafuurota hamoota waliin tokko ta'eera waan ta'eef akka fedhe gara fedhetti addunyaa guutuurra naanna'uu danda'a. Kitaabota naaf kennanii dubbisarraa ka'ee hafuurotni hamootni qilleensa keessa akka jiraatan hubadheera. Tasafaa humna naaf dabalan jedhee gara isaanii deemisaaf bahe. Mana bahee akka koolli yookaan koochoon naaf kennamuuf digimtii hojjedhee waan madhe. Koollis yookaan koochoonis naaf kennamee balali'ee ka'e. Ifii kiyyalli qilleensa irratti balali'uun of arge. Hafuurota hamoota adda addaallee dhagge. Isaanis maan barbaadda jedhanii na gaafatan. Anillee humna dabalataa barbaada isaaniin jedhe. 7 lamaan isaan waliin turee humna argadheen booda gara lafaatti gad deebi'e. Ammallee humna dabalataa dhaggatiisaaf jecha akkuma kitaaba naaf kenname san keessatti dubbifadheetti gara lafa keessaatti gad seenisaaf murteeffadhe. Gaafa tokko gara lafa gogaa yookaan gammoojjii tokkootti deemee digimtii hojjedheen duuba akka lafti sun banamtuuf ajaje. Yoosumaa lafti hin banamte. Ergamoonni seexanaallee masalaalii ittiin gad seenan naaf qopheessan. Anillee irra ejjataa, irra adeemaa gad gara dukkana keessaatti gad seene. Dukkana baay'ee cimaa ture. Namoonni sansalataan hidhamanii achitti arge. Warri kaan immoo halkaniif guyyaa boqonnaa malee warra waa hojjetanii warra isaan hojjechiisuuf waa dhiyeessan arge. Abbootii aangoo sadarkaa adda addaarra turanis achitti arge. Wanti isaan as dhufaniifis ciincaa seexanaaf dhiyeessisaa, maswaayitii seexanaaf dhiyeessisaa, ammas immoo aangoo isaanii eegsifachuuf waan isaaniif barbaachisu fudhatiisaaf ture. Ammas immoo sooressitoota waldaa kiristaanaa tokko tokkos achitti arge. Isaanis
mana sagadaa keessatti wanti isaan dubbatan kamiyyuu gaaffii tokko malee akka fudhatamu, gaaffiiniif mormiin tokkoyyuu isaan irratti akka hin kaane gochuuf humna isaaniif barbaachisu fudhatiisaaf dhufan. Anillee torbaan lamaan as keessa tureen booda humna naaf barbaachisu fudhadhee bahe. Namoonni akka an nama gadlaafessa, nama garraamii ta'etti malee akka an nama cimaa hafuura cimaa akkasii qabu hin beekan turan. Har'aa kana namoonni baay'een gara waldaa kiristaanaatti hin deemu. Garuu namoonni waan hamaarraa eegaman warra dhugumaan Yesuus Kiristoositti amananii akka barsiisa dubbii sagalee isaatti jiraatan qofa. Kakuu biraa mootittii dukkanaa yookaan xarafaa negist waliin.